Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii yuutuubii kiyyaa akkam nagaanaaf jirtanii keessumattuu dhiiroo fi shamarroonni dhalootan Oromiyaa keessa jirtan keessumattuu dhiiroo fi shamarroon Harargee, Ciroo, Arsii, Walqixxee, Hirna akkasumas Arsii keessa Oromiyaa keessa kan jirtan amma garuu hojiidhaaf jettanii kan biyya alaa jirtan Dubaay, Saawudii, Kuweet, Libaanos yookaan Beerut akkasumas biyya biraa jirtan akkam nagaanaaf jirtanii hojiin jireenyi hunduu nagaadha. Anillee fayyaadha. Egaa har'a kan isiniif fidee dhufee wanta haaraadha. Sanaan duratti wanta haaraa kana ibsuun duratti hordoftoota keenya YouTubein kiyya Didaa Tube jedhama. Didaa Tube kanarratti subscribe gochuudhaan sheerii gochuudhaan laayikii gochuudhaan akkana gargaartanii akka wal guddisnu isinin jedha. Egaa dhaggeeffattoota yookaan immoo hordoftoota keenya har'a wanta haaraa isiniif dhufneera. Wanti haaraa kun maalidha? Dubartiin takka jaalala keetiin qabamuu akkamitti beekta kan jedhamu kanarratti. Egaa shamarroon illee na dhagaa jirtan yookaan immoo dhiiroo illee na dhagaa jirtanii. Egaa barumsa waan ta'eefu wanta adda addaa wanta haaraadha waan ta'eefu jechuudha. Egaa wanta haaraa kana kara badaatti osoo hin yaadin barumsaaf akka muuxannoodhaan na dhageessan isinitti hima. Egaa kara mata duree keenyatti gadaa deebinu dubartiin takka jaalala keetiin qabamuu akkamitti beekta kan jedhamu. Jaalachuun jaalalaan qabamuun hundi adeemsa jireenya ilma namaa keessatti kan jirudha. Jaalannaa waan barbaannu harkatti galfachuuf tattaafannaa. Dhumarratti hangi tokko itti milkoofna. Kan jaalatu hundi waan jaalatu akka salphaatti hin argatu. Kan dhabu harka qullaa galuuf dirqamuusaa hedduu. Kan isa yookaan ishii jaalatu akka salphaatti harkatti galfatu baay'ee xiqqaadha. Egaa wanta adda addaatu jira jechuudha addunyaa kanarratti. Hedduun keenya eenyuun akka jaalannee fi maaliif akka jaalanne bareechinee beekna. Dubbiin isaa si jaalate akkamitti beektaa hubattaadha. Yeroo hedduu dogoggorri keessatti nuti warri dhiiraa uumnu guddaan intala nuuf seeqattee nutti hidhii banattee hunda na jaalattee na barbaadde jechuutu nutti salphata jechuudha. Dhugumatti nama wajjin kolfanii taphachuun mallattoo jaalalaati malee bifa kamiinuu agarsiisa jibbaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Dubbiin qajeelatti beeku qabnu daangaa ce'uu irraa of ittisuuf jechuudha. Seequun sun dhugumatti maal agarsiisa? Egaa dhaggeeffattoota keenya dubartiin takka jaalala keessatti kufuu yookaan immoo jaalala keetiin qabamuu mallattoo 8tu jira. Mallattoo 8 kun maalidha yoo jennee kaasnu tokko daftee harkarratti yookaan immoo bilbila yookaan immoo CMS yookaan immoo meeseejii chaatii kee deebifti. Bilbila yoo fakkeenyaaf bilbilteetu yookaan immoo miskoola gootee yoo dhiiste jechuudha deebitee si bilbilti. Yoo bilbiltee daftee kaasti meeseejii kee yoo xiqqoo akkam nagaanaa bultee mucayyoo koo bareedduu koo jettee yoo meeseejii barreessiteef jechuudha. Ishiin illee atattamaan si deebisti. Wanta kanatti jira. Inni lammaffaa garuu bakka ati jirtu daftee hin deemtu. Inni sadaffaa bakka ati jirtutti ni dhiphatti. Inni arfaffaa waan ati gootu hundaa gochuu fi si fakkaachuu barbaaddi. Inni shanaffaa carraa argame hundatti fayyadamtee sitti hiiquu yaalti ni kajeelte jechuudha. Kana inni jaaffaa nama kofalsiistaa nama ajaa'ibsiistaa siin jetti irra deddeebitee kana siin jette jechuudha. Inni torbaffaa garuu waa'ee kee odeeffannoo waayitaawaa qabdi waa'ee keetii jechuudha. Informationii adda addaa namoota adda addaarraa guruu yaalti. Inni 8ffaa jechuudha gama soshaalii yookaan immoo gama miidiyaatiin si jala buute jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya isti tokkoon haa kaasnu wanna kana jechuudha. Inni tokkoffaa akkuma duratti isinitti himee daftee harkarratti yookaan immoo bilbila CMS chaatii kee deebifte kan jedhamu irratti. Egaa dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana shamarreen takka jaalala keessatti yoo kufte jechuudha. Meeseejii ati barreessituuf akkuma duratti isiniin jedhee yookaan immoo
chaatii yookaan feesbuuk irratti illee haa ta'u intarneetii adda addaa irratti illee haa ta'u kana yoo deebistee barreessiteef hatattamaan si deebisti. Ergaa kee deebisuun wal qabattee tasa wanti biizii turee jedhu tokko hin jiru. Faallaan kan godhu dadhabuu maal akka ta'e beektu fedhii namarraa dhabuudha. Ergaan biizii jedhu sitti heddumminaan hedduu nama cinquutti jiraachuu kee beekii adeemsa kee sirreeffadhuudha. Isa kana of eeguu qabna jechuudha. Egaa bilbila fakkeenyaaf ati amma isheen si jaalatteetoo jechuu akka gudiitti isheen si jaalatteetoo ati namoota tokko dubartoota tokko wajjin jechuudha bilbila yeroo dheeraaf yoo haasofte jechuudha tokko sitti aarti tokko jechuudha baay'ee sitti qanyifti. Isa kana irraa of eeguu qabda. Egaa namatti qanyisuu yookaan immoo wanta sitti aaruun mallattoo jaalalaa jedheetan isiniif ibsa. Inni lammaffaa bakka ati jirtu daftee hin deemtuudha. Lafuma ati halkan guutuu dhaabbataa bultette isheen illeen si waliin bultii si wajjin turte jechuudha. Ammas bakka ati dhaquu jaalatti ni hawwiti si waliin deemuu barbaaddi. Dirqamtee deemtus deemuu ishii jibba gadda ofitti aaraa osoo miilli ishii duubatti isii harkisu fuulduratti sossooti. Yeroo hundaa waa'uma kee yaaddi yeroo hundaa bakka ati deemtutti si waliin deema siin jette jechuudha. Kun jaalala kaa. Jaalala jechuun waaqa. Egaa jaalala jechuun waaqa ogatee wanti hunduu jechuudha. Nuyi dhiiroon yeroo tokko garuu dubartiin takka siin jaaladhaa yoo jettee waa'ee jaalalaa yoo sitti kaastee boonuu heerna. Wanti kun garuu gaarii miti. Wanti kun waaqa fuulduratti illee gaarii miti. Kana yeroo tokko dhiiroolleen rakkoo guddaa qabna nu hunduu jechuudha. Ana waliin jechuudha. Inni sadaffaa bakka ati jirtutti ni dhiphatti. Qajeelatti dhimmoota jaalalaa irratti gadi fageenyaan si wajjin haasa'uuf rakkatti ni qanyisti jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa inni kun inni sadaffaati. Inni arfaffaa waan ati gootu hundaa gochuuf si fakkaachuu barbaada. Kun egaa namatti hin tolu. Egaa waa'ee jaalalaa waan ta'eef kana hundaa danda'uu qabna jechuudha. Egaa dubartii jaalala keessatti kufte takka jechuudha. Kunuunsuudhaaf wanta adda addaa isheen yaaduu qabdi, wanta adda addaa gochuu barbaadda. Si fakkaachuu qabdi waan ta'eef kana hundaa danda'uu qabna jechuudha. Inni shanaffaa carraa argame hundatti fayyadamtee sitti hiiquu yaalti ni qajeelti. Isheen isaan biroo irraa harka ceequu fi dugda kee tuttuquuf gamtuu waa qabdi. Mallattoo kaniin akka salphaatti bira hin darbini. Fedhiin kees gama san jira. Taanaan atis harka kee itti deebise jechuudha. Egaa kana gochuu qabna jechuudha. Inni kun jechuudha namoota hin fuuneef namoota jaalala keessa yeroo ammaa kana seenan isaaniif fayyade jechuudha mata dureen kun. Inni jaaffaa nama kofalsiista, nama ajaa'ibsiista siin jetti irra deddeebitee ta'u. Wanti ati jettu hundi guutummatti fudhatamaadha. Abbaa raajii fi diraamaa maqaan jedhus siif laatama. Hiriyoota kee yeroo dheeraa irra dhadheessaa akkana takka hin dhageenye taataa jechuudha. Hiriyoota keetirraa ni dheessita. Kana hundaa jechuudha ni uumame jechuudha. Dubartii takka waliin atillee jaalalaan yoo qabamte akkasumallee isheen jaalalaan yoo qabamte hiriyoota keetirraa fagaattaa kana beekuu qabna jechuudha. Inni torbaffaa waa'ee kee odeeffannoo wayitaawaa qabdi. Hanga sadarkaa eenyutu waa'ee koo guyyaatti itti gabaasaa jettu tokkotti waa'ee kee beektii duukaa buutii. Kunis raajiidha jechuudha. Siif baay'ee nama dinqisiisa jechuudha. Egaa waa'ee keetii infoormeeshinii adda addaa namoota adda addaa irraa si gaafatti. Waa'ee keetii maqaa maal hojjetaa eessa jira wantoota adda addaa gaafatte jechuudha. Egaa jaalala waan ta'eef baay'ee gaariidha jechuudha.
inni 8ffaa garuu gama sooshaaliidhaan miidiyaatiin si jala buute jechuudha. Waan ati gadi lakkistu fakkeenyaaf feesbuuk irratti haa ta'uu imuu irratti haa ta'u wantoota adda addaa gama miidiyaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf yoo gadhiiste jechuudha maal gooti ishiin mata duree yookaan immoo footoo kee piroofaayilii piikcharii kee yoo gadhiiste piikcharii keessan jalatti laayikiin gootii sheerii koomantii gootii waa'ee kee irraas hedduu si gaggaafate jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee kana jira. Namni tokko jaalala keessatti yoo kufe jechuudha wanti akkanaa waan mul'atuuf jechuudha nu hunduu korra'uu hin qabnu jechuudha. Jaalala jechuun jaalala waaqati. Nu hunduu namni tokko jaalala keessatti yoo kufe nama san miidhuu hin qabnu, sirnaan kunuunsuu qabna jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota keenya mata dureen har'aa asumarratti xumurama waan ta'eefuu yeroo biraa infoormeeshinii haaraa akkan isiniif fidu sabskraayibii sheerii gochuudhaan na gargaara walaa deeggaru nagaan naan jedha. Horaa bulaa nagaa naan jedha. Ciao.